Kunneen lamaan 1870 fi 1880 seenaa ijaarsa mootummaa jiddugaleessaaf babal'ina daangaa Itoophiyaa irraatiin wal qabate qabxii seenaa jaarota dhiyoo biyyattii kan waraanni guddaan lubbuu lammiilee kumaatamee hedduu galaafate itti gaggeeffamedha. Dulli waraanaa dirree lolaa Calii Calanqoo waraana guddaa kallattii ba'a Itoophiyaatti gaggeeffame ture. Abbaan lafaa gammoojjii Gooroo guutuu laga Saaphaloo kan bara jireenya isaaniitti ilmaan 8 turan. Daa'ima dhiiraa lola waraanaa Calii Calanqootirraa lubbuun deebi'anii waggaa 8ffaatti dhalchanii Abubakar jechuun moggaasan. Maqaan kun moggaasa maqaa Garaad Osmaan Odaa yaamsisuutiin ol ta'edha. Abubakar Osmaan Odaa. ilma baadiyaa bakka afaan Oromoo malee waa takkan dubbatamnetti Abbaasaa Usmaan Odaa dhalche. Jechii kana qalaa jalaal asii bakki qalaa jalaal bakka kaatana asii. Jechii kana sabaloo dhawa asitti sabaloo jedhanii dhaamtii fi isheen bakri sabaloo jedhanii. Sabalumatti isaa ijoollee خبير داوي جاني قرآن إسر برت الشيخ عبد الله ولي سورات شيخني إساق علمي إسبر فيه راما شيخ أوليوم ما انقبت خن ناموسا في إيمانا إساق وتي قرتي أكا خرا ربي ستي ربي في إساولك كنوتي مالي شيخ علمي لا تقوم قبا أرسي لا شيخ عبد الله ولي سو جناني وايبر غندبرو ارتي تيسون اساتي ولي قالت شبكرين نموت افر جلتي وعي منتي ساقراو دندجرا افرن كنين شيخ كبير داوي شيخ عبد الله ولينسو شيخ يوسف في شيخ علي بلبلتي دا افرن كان كيسا الرجالتي كان شيخ بكري اكثركا كان رغو غامسا غدا تبتي شيخ عبد الله ولينسو جدام شيخ عبد الله ولينسو كني مدسا دا اي بكي ادون دالوتسا بالي نانو دري شيخ حسيني نمني سبرسي شيخ احمد سليمان جدما نمني كني يرو جبن ملك نانو سنينغا اندرا نما حيو چما توري سياسه نانو سني نما سرت توغت توري براتانا مسني شيخ عبد الله ولينسو جچو شيخ عبد الله ولينسو سمبود برمسا براتو دا فغارا ولو ديمي بيالاس بي واحد برات نمني كن بكم سبيه كيساس كوا كم بيالاس كوا كان هند وليد دبلته بيجتاس ديبه شيخ بكري برسيسو جلكبه چنانو حررگت بك چلنقو جدم تاي توري جلكبه ادو حساب بكرا بكت جرا توري اكاكيون شيخ بكريس دولا كان كيسات نمهر ماتراي عثمان اودا غراد عثمان اودا جدما ابان شيخ بكريس اكاكيونس لولا چلنقو رت ور هرماته شيتي اما اولياء رجنون كوني يكا بكجامت انا غورو غوتو خيسا اتي انني انا قراتي داف خراديمو دفه نقبه قومتي يسن كان نرابني او مال دي العلمي دا مال دي اللي جدولا كنو منتيلينيس كنو نحوينيس كنو ابلوس جي علمين انغنا ايغا برچو جيرا دوسن نقوم الله كواجا شيخ يوسف خرو همبرني كلوا قبن كلوا جچون بك نمني توكو ربي ساتف جدي واق ساتف جدي تاي حواس رقوا تف باسه سواق فتودا اتكي سايتنين وان كان اوفر شيخ يوسف خرو شيخ بكري دي سبرت غلي اسرا كراما ارغتي جچو غافسن اساتو ابسي جدم هنقراسفني ني ابسي فكسمت oduma ji'u sammuusa gandasaa irra guddate gandasaa dabartee naannoo jiruu irra guddate karaa baqeeffachuudhaaf sammuu keessa dhufte achii ka'ee magaalaa seenee qaree Itoophiyaan tunis fuudhuu jirti
الدنيا وجن كوميونيكيشن أومي يونيفرسيتي أزهر درة يسي وجن قلنا مأومي كورسبوندين إرغتان برو إيغل يونيفرسيتي أزهر تنبية مصر يسي وجن أما أسومتائي أفان عربا أمارينيا سومالي أفان تلياني أفان إنجليز بري مالين كورسبوندانسي كنما وانيتي erga gamma sheekha ta'ee guddate kana booda maamila qaba Haji Abdullahi Mahdi Haji Abdullahi jenna adareedhannini duraan qarsaadhaa dukkaana qaba deebi'ee booda dirree dhawaa sanatti dukkaana banate kitaaba akkanaa fidi isaanii ja'a misirarraa barbaadee fidaaf irraa bitamsiisa gaammaas jammaanni isaa walitti dhaabbata biyya cufaa jammaata qabaami jammaata kana cufa beeksiseeti akka irraa bitamee achii gaawee kitaaba tokko filama fidaaree guddaa fidaami akka irraa dhumu godha ka inni fidi je'een malee kaan irra taa'a. Taariikha irraa namni hundisaa taariikha addunyaa sanaa isa beeku jiru bakka irraa jammarne bakka itti dhaabbate taariikha Oromoo zamana dur akkaataa inni himu sana gaafate himuu dandeenyu malee achirraa qabee hanga gaafa calanqootti gaafa raabbatee waliin abalu jedhee guututti si hima bareenni taariikhni isaa daanyaan gaafas biyya bulchees katabamee jira hundi. Faranjoonni keessattuu bara 1936 irraa haga 41 akka faranjitti xaaliyaanonni hedduun dhufaa turanii naggaadeen daldaltoonni Giriik dhufaa turanii warri Ijipti Gibxi irraa dhufullee hedduutu turan. Uummanni kun yeroo karana dhufan seenaa qoratuu waan garaagaraa barreessu namni waa'ee Oromoo jinoloojii hidda latiinsa naannoo kanaa beeku eenyu jira jedhanii yoo iyyaafatan Sheebakrii argatan. Sheebakrii odeeffannoo waa'ee seenaa uummata kanaa yeroo gaafatan akkanumaan ittiin himu ol ka'ee kitaaba gaafata jalqaba kitaaba waa'ee seenaatii wal qabatu waa'ee siyaasaatii wal qabatu kitaaba mata dureen isaa akkanaa dhageen jira kitaaba kana yoo naa fiddan isiniif hima yookaan isinitti himuu jedha. As jalatti barsiisaa ture jechuudha. Iddoon inni asitti itti barsiise asii fi Ligiboo bakka jedhamtus akka waajjira aadaa fi turizimiitti iddoo inni itti barsiise jaamee kan qabnu jechuudha. Gaafa dura Qur'aana qaraanu Bahjatul Islaam jedhee jam'aata isaatiin umaratee ka tajwiida kana beeku umaratee isarratti Qur'aana baranne. Qur'aana hoggaa baranne booda khalaas ilmumatti nu naqe inni Qur'aana hoggamatini Qur'aana qaraanee baranne. ilmu mannu naqe ilmi cufa nu qaraasisa sarfi nu qaraasisa lugaa nu qaraasisa naxwii nu qaraasisa mantiqa nu qaraasisa herrega nu qaraasisa akkasin nu qaraasisa jechuudha. Ani gaagartee gaawonni baradhe ummata dachii sanarra wajjin jiruun wal taasisuu gartee gabaan gabanaatiin baradhe akka sabni gartee wal qabatee wajjin jiraatu an kana wanni ani biraa baradhe. Biyya hedduutti illee argeetiin akkasumatti nagaa godhee dhufe gaafa inni jiru sana yoo duuba gaa nagaa namni eeguu keessa jiraatu baate haayoon tiyya sun ni baddi sanaaf sana sii kannee je Sheebakriin hamaa dheedhin ka yookaan yaa sheekha duuba meegaa akkamiin jedhaan jeeni duuba sabni biyya sanaa haa qilleensa dachuu sanarra wajji jiru wajjiin haqa asirraa qabaa akkasitti jedha. حسابات أسترونومي مالرا كتب جيولوجي كتب أسترونومي كتب وان حسابات خلنا نشوفها فيزيكسي الجبرا خلنا نشوف أفان أورمو كتب جيرابر كتابني واني إني برين نجرو يونيفرسيتي أزهر سبود يونيفرسيتي بي أوروبا توجين أفان أرباني برسيسا خلنا نشوفها وجين كورسبوند قولي أزهر الرا دقري درا دقري لما يساس هنك جبو هركسا جل أما يواني سافت تشني باسا أما سبراني دقري واني قدومي maybe
Socrates degree rambaran. William Shakespeare maybe university sene in fitneta. Tarikh sanin beo. Ana ka Socrates akka William Shakespeare kan taarikh warra waan gurguddaa addunyaatti nama laalamuu qabu ani fi akkasitti ilaala. Sheek Bakriin qubee isaanii kana osoon hin bocin dura qubee Arabiffaa fayyadaman ture. Qubee Arabiffaa fayyadamanii afaan Oromootiin barsiisan Ajamii jedhama. Qubeen kun yeroo barraa'u Arabiffaan barraa'a yoo dubbiftu afaan Oromoo of keessaa qaba. Baay'ee deemsisuu hin dandeenye gufuutti ta'e. Maaliif jennaan sagaleewwan afaan Oromoo sagaleewwan dachaa inni gabaabsee yeroo dubbatu dhagaa caccabbii nyaachuu jedhan yookaan ammoo gaccabbii nyaadhachoo jedheetiin ibsa. Qubeen akka caa Arabiffa keessa hin jiru, dhaan hin jiru, chaan hin jiru, waan hin jiru. Isa rakkise. Kanaafuu qubee biraa barbaaduun dirqama ta'e jechuudha. Gaafa kana gara Amaariffaa dhufe ni yaale hin dandeenye. Vowel system irratti sirna dubbifamaaf dubbachiiftuu irratti qubee jajjabaatu, qubee laaffatu, qubee dheeratu. Kanarratti Amaariffa illee isa deemsuu hin dandeenye. Sagaleewwan Amaariffa keessa hin jirrees jiru ammas kan akka dhaa. Yaa haadha tiyyaa miliyoon meeqa keessaa ol bahee bar hin taatu jeeqa tokkicha ajabaa tokkicha bakkalcha gaafa dukkanaa hanga inni dararame qubee sana kaayuuf wal dayee odoo taan hin fakkaanne kophatti bifa addaa cufaaf kaayee akkanan ramaduun imagine godhuun danda'u hanga isni ifaaja isaa sun rabbi malee namni ifa waan godhuun danda'u. Mee ilaali mee arra namni tokko asaa bahu qubee waliin fakkaanne qubee afaan keessuuf sanitti hin gufanne kaayuuf nama tokko ifaaja hangam irraa eeyda ifaaja guddaadha. Ifaaja ulfinninsaa guddinninsaa hanga gaara Himaalayaa yoon jee tilmaameen geessine. Akka faranjiitti siif hima bara 1927 irraa jalqabee haga 40tti Sapholomatti barsiisan. 1940 irraa 48tti Addeelletti barsiisan. 48 irraa hanga 53tti Ligibootti barsiisan. Ligiboo yeroo jiran qubee isaanii kan beektu kana hawaasni hedduun shaldaa jechuudhaan beeka. Actually shaldaan mata duree walaloo saniiti malee qubeen maqaan isii shaldaan jedhamu. Maqaan kennineef Sheek Bakrii qubee afaan Oromoo hima jedheen malee. Isiisan kan jalqabe bara 1948 irraa bara 1940 keessa jalqaba kan jalqabe. Ligiboo jira yeroo san yeroo inni qubee kana barreessu darasoota baay'ee qaba, barattoota baay'ee qaba, naannoo garaagaraa irraa dhufanii qubee kana baratanii. Barreeffamoonni isaan jira. Kan bifa walalootiin qophaa'ee jira, qubeedhaan kan qophaa'ee jira, barreeffamoota jira jechuudha. Hatta hanga waraqaan barraa'e kan sumuda afaan Amaariffaatiin, Arabiffaadhaan, Oromiffaadhaan qabdu jira. Sumunni sanillee harka isaanii jira jechuudha ilma isaa kana jechuudha. Sheek Mansuur kan harka jirti. Namni yoo gaafate isin kannu ture jechuudha. Hanga ammaatiis yeroon hin geenye kan jedhu ammaa miti ganaadha jeeti. Hissittiin qubee afaan Oromoodha. Eega baasan hanuma shaakalli isaanii halkanii biyya. Namni isaanirra qara'uu dhufe yoo qubee kana barachuu baate kitaaban qaraa'isan jechuudha. Qubeen kun haajaa isaatiifis qophaa'ee jira. Namni immoo beekee Arabiyyaa qara kun ta'ee afaan biraatiin baruumi. Afaan kanaan guyyuma qaraasisee qubee kana barate waraqaa katabee nama birattis ergu waamamu dubbisee jira. Qubeen qubeessuudhaa fi akkaataan inni gaafa sanitti qubeessaa ture wajjin wal qabatee lafa dhukkee fi daaraa ibiddarraa bu'u kanarra qubee qubeessaa ture jechuudha. Hogguu qubeessu qubee kana ni barreessa. Hogguu diinni itti dhufeef hogguus isaa barsiisu jiru sarda safiirra yoo barsiisu jiraatee fi halluu irrattis akkasii barreessu yoo jiraate qubee tana qarqaruma kana akkana dhayeeti walitti deebisee jechuudha. Bocni qubeedhaa san ni badaa jechuudha hogguusan akkana dhawa. Hogguu akkana dhaye ficaan inni irra barreessaa ture san kaa dhukkeen tun waliin laaqamte waan taateef akkana dhawa
akka diinaa fi namoonni qubeen tun akka barrooytu barbaanne sanis akka ragaarraan harkatan jechuudha. Akkaataan inni itti ergee sadarkaa biyyaatii fi sadarkaa maaliitittis dabarsaa tures akkasitti darasootuma kana keessa akkuma reefuun tana abboon san sii kaase gaheedha qaba namni hundinuu. Gaheedha qaba, gaheetti bobba'an qaba. Warra uleedhaa jira, ulee qabatanii deemaniin tana keessatti barreessanii ulee tana keessa kaayanii uranii jechuudha muka. Ulee keessa kaayaati akkasi barreeffama san walii dabarsaa turan. Oduun kana mootummaa Haile Sillaasee bira ga'e. Mootummaa Haile Sillaasee bira ga'ee jennaan hordoffiin itti cimatee yeroo san ligiboo gadhiisee gara kortuu dhufe. Hin baqatee gara kortuu dhufe jechuudha. Abbaan kiyya abbaa nama cufaati, nama cufaa'u garagaratti ilaalu akkuma ilmaan isaa jaalatutti nama cufaa'u jaalata. Kanarra dhalate takka bishaanitti deechi booda abbaan kiyya jalaa nan bifne hoggaa deemus gaangee duree kaayee na fuudhaa hoggaa kaanis nama ergeeti naafi daajii achi teenya jechuudha. Sheekootiin bira dhufti, darasummaa bira dhufti, ha darasummaa bira dhufes akkasitti hara qabsoo deeman jechuudha. Caammolee janii ganda gadii kana dhufe. Ani sogusnin qaraayisa kitaaba ziyaaraadhaafin bira dhaqe wal haasonnee wal barre jammaanni ka qara wajjaa ammoo isa manguddoodhamma hoggoo oliin ka'aa ijoollee harka qabanii ol kaasan kitaaba ammoo wannaa kana qaraayisa kitaaba qaraayisu harka kitaaba fiqiidhaas ni qaraayisa aarataas ni qaraayisa lachuu ni qaraayisa. Laatiin namni irraa yaa'ee dhaqeetuma irraa baratanii hanga xiqqaatti irraa dachaa namni ka'ee akka isaa akkasitti qaraayisuu gartee jiru dhageenyaan wani nu dhaameeyyan waan birootiin wali kataba waraqaa gartee kana wali katabdan malee waan biroon katabina akkitti isinii jabaatu namaas barsiisa. Waraqaa wali katumtana wali kataba jedhanii tan nu jabeessee inni naahiman. Kortuu yeroo inni dhufu almost 1950 keessa seenee jira akka faranjitti. Yeroon jijjiiramni guddaan Shibakir irratti mul'ate yeroo kortuu kanaa jechuudha. Yeroon inni namoota hayyoota gurguddaatti oomisha kitaabota hedduu waa'ee amantaatis ta'e waa'ee seenaa uummata keenyaatiin wal qabatu barreessa. Yeroo kana yeroo kortuu kana Profeesar Muhammad Hassan yeroo kana akkana jechuudhaan ibsa yeroo inni kortuu ture kana Shibakir Saphaloo akka amantaa muslimaatti guyyaa guyyaa nama diin islaamaa barsiisu nama amantii islaamaa barsiisuudha jedha. Halkan nama qabsoo hawaasa uummata Oromoo finiinsuudha jedha. By day he is a religious leader, by night he is an Oromo nationalist jedha. bishaan namni waraabbatu isa dhaqa laga dhaqa ni malkaa beekumsaati ni malkaa qaroomaati manuma keessa taa'ee akka sheekan kaanii zikriin dha'u biyyarra deemeen nama qaraasisaa bara yoo majlisa isaa dhayte madrasa yookaan zaawiyyaa isaa dhayte darasaa 300-400 waliin qabee qaraasisaa bara namni amma rabbi rahmataa godhuuf Mahdi Ahmed Mudeejii Abdallaa Sheekhaajii hayyoonni keenya Rashid Abdurrahman isaan kun cuftin kan galmasaa dhaqee waa waraabbatin hin jiru yoo qabsoo Oromoo taate habaqaalaa isaati habaqaalaa qabsoo Oromoo gaafa shantam shubbisaan faan hindii ta dura fuudhe san mana keenya fuudhe ayyootiyaa fi abbaa kiyyaa foosisee hortuu lagaati fuudhe jaartii isaa ta dura fuudhe innilleen qabsoo tana wajjiin qabsaa'ee abbaan kiyya kara qabsaa'oo taatiin erge kara maqdashoo anqaa jaarraa abbaa gadaa Ibrahim Hamid kayyaanillee abbaan kiyyani ergaa asitti ayyoon tiyyani keessummeessiti ni dhufanii Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee faa Muhammad Ituu faa bira dhufan
Taaddisaa Birruu Elamoo Qilxuu hundi abbaa kiyya bira ni dhufan. Isaan cufaa'uu bira keessummeessan. Seenaa isarraa dalagatan isaan cuftinu. Darasoota inni qaraasise kanaatu Magdashoo dhaqe. Magdashootti madrasaa dhaabbatanii qaraasisan. Darasaan lama biyya Arusiitti dhufteeti achitti darasoota abbaa keenyaa kan Magdashoo jiru kanarratti qaraatee qubee tana daftara isaanii cufa qubee tanaan barreessanii galan biyyatti. Hoggaa biyya galan waan dudubbataniifuu maramanii qaqqabamanii qubeen tun mul'atte. Gaafamma qubee kanarratti qabamu kana khilaafa gurtee isaa fi uummata sadaasanyaa jedhaniin gaafas daanyoota ziroo dhawaatii fi warra daara jiru gaafas warra daa jedhaniin kana khilaafni iddoo dhufe qubee kana ka amata 25 itti dalage qaban nutu waan dhiifneef qabne malee isaatu badii qabayyanii hojii isaan oofu jiran takka irra hin kaariniis. Jaanawoo fidaa jeegaani si deemsifnaa jedhaniin amma afaan keenyaan uummataan akkam jeen yoo har'a makiinaan tun na fuute an takka rabbiif hin sujuudne beekaa jeen yoo sujuudeefis narraan qeebalinii beekaa jeen makiinaani fidan ni didde deemuu taan fidan ni didde taan fidan ni didde taan fidan ni didde shananuu waliin ga'en didde cufa deemuu mee akiina maa karaa mana damiin abdoo kana karaa laga harree kana yoo deemtichi garagalcha oofaa ji'een karaa ifi fedhu san achi garagalchi namtaa jette makiinaa 5 itti qayyaran achirra deebisaa jedhanii manamma ifumaa keeysanii fi achi keessa taa'e amma torbaani baatu torban sana achi taa'e dirdhawa keessa baay'ee torban sana ogguu taa'e awaajiin kan namnaan dargiin dhaabbateemi namni isa gaafate hin jiru jibootu. Dargiin hoggaa seenu san amantiin kiristaanaatis ta islaamaatis takkallee hin jirtu hin jenne diiniini baqatan jechuudha amantiidhaani baqatan. Mee waloloo siisa qaqaa ija jaaji hoggaa hangana nu gorse booda Oromoon takka ta'uun abuu durattii fi amantii fi sabaan addaan hin filamtu jedhe. Inni giddee wal filtiis hin jeenje namni Oromoo maxxane inumaatti qomu jedhe. Oromoon takka ta'uun abuu duratti amantii sabaan addaan hin filamu inni ganii wal filan faan je'ini hanumaan Oromoo galee huun tuqamu inni nama hunda yaalte jechuudha. Wani inni feene galtee keewwata galtee nama gabroomsu keewwata mootummaa fa'aa yoo ta'e nama gabroomsu kun hin ta'u addunyaadhaafis hin ta'u nuufis hin ta'u hanga mormi qabalee nama gaariidha. Kitaaba isaa keessatti gara dhumaa maal jedha seeti? Aniin kan hin hawwu uummata kanaaf jedha. Sirna fiyuudaal siistamii illee hin hawwu jedha. Sirna tokkummaa waallee hin hawwu jedha. Sirna amantiitiin illee anama musliimaami jedha maqaa ofii dhahee akka musliimaatti akka islaamaa biyya kana bulchitu hin barbaadu jedha lafa kaa'ee. Anama Oromoodhaami jedha akka Oromootti biyya kana Oromoon akka bulchitu jedheetini qofattis hin mormuu jedha. Garuu sirna dimokiraatawaa ta'een waan hawaasni kun itti amanu filatee kan naa ta'a jedha. Iddoo san qabatuun anaaf waan guddaadha. Ani sirna kana barbaadaa jedha. Nama qarooma yeroo amma nuti gaa irra geenya kana akka waan rabbiin kana fuudhee kana itti dhaqqabu jiru kana teknooloojii fi haalli kun hin turre rabbiin achi dabarsee geessiif na fakkaata. Waan ajaa'ibsiisaa ta'u walaloon isaa hawaasa keessatti arraba irra qabamte. Akkuma reefa bu'aan keenya sheemaa Masiraa ilmi isaa kaasu turan amata 50-70 dura walaloo inni kaa'utufe hanga ammaa hafazamtee teessi. Walaloo jechoota gaggabaabaa jechoota ammaas filatamaadhaan walaloo isaa barreessa. Qabsaan mirga namummaa walqixxummaa dhala namaatti amanan dureen sabboonummaa qabsoo mirga abbaa biyyummaa Oromoof taraaran abbaan amantii guddaan
sirna kooministii ollaatti baqatan. Wanti Hiraan Somaaliyaatti isaan mudate adda ture. Humna biyya isaanii saamuuf tattaafatu. Cifraan qeerroo ganamaa bilisummaa Oromiyaaf uummata Oromoof biyya ambaatti bobbaasan. Achuma Somaaliyaatti waggoota saniif hidhaman maneedhaa mandheeraatti. Sababni Sheek Bakriin kaampii baqattoota Hiraanitti akka turan miseensonni qeerroo ganamaa immoo mandheeraatti akka hidhaman taasise tokkoof tokko. Oromoon lagaaf amantiin hin qoodamu. Lafti Oromiyaas lafee Oromiyaati kan jedhu. Ugaadhi Soomaali aboo Soomaali ayka Soomaali wariyaa jaa Oromoo Soomaali on. Soomaali aboo Soomaali aykaan biyya hin qabdu jeen. Miiccita Oromoo jeen. Soomaali aboo jechuun biyyan harkatti hin jeen Oromoo Soomaaliiti. Soomaali aboo Soomaali ayka. Jee walii daa'immoo Soomaaliin tololchiisu jirti. Achitti baatee sadii gaardii bira taa'e isaan eega. Kaawwas waraana. Umrii isaanii waggaa 40 baruuf barsiisuu keessatti dabarsan kana kitaaba 17 barreessanii 17 keessaa heddumin isaanii afaan Arabaatiin barraa'e. Muraasa qofatu qubee isaanii kanaan barraa'e. Muraasa kan barraa'e kan hadda harka namaa jiru keessaa Shaldaa kan jedhamu walaloo Shaldaa waa'ee qabsoo uummata Oromootti kan rarra'uudha kun. Kitaaba Risaala Sawaariq waa'ee seenaa uummata Oromooti. Chaaptarii 19 qaba. Boqonnaa gara 19 qaba. Waan waa'ee uummata Oromooti wal qabatee achi keessatti wanni tuqamin hin jiru jechuu dandeessa. Kan biraa waa'ee ji'oogiraafiitiin kan wal qabatu, herregaatiinis kan wal qabatu barreeffamee jira. Waa'ee afaaniitis kan wal qabatu barraa'ee jira. Gabaabinatti waa'ee amantii fi amantii waan hin ta'in seekulaar, nan seekulaar saabjektii irratti wanni isaan barreessan 17 ni ga'a. 17 kanarraa kan hafe kitaabni hadha amma hawaasa keessatti faffaca'ee argamu hangam yoo naan jette afurin caalu 17 Saudi Arabiyaa jira. Bara isaan baqatanii biyya Sumaalee turanitti akka malee dhukkuba narviitiin qabamanii yeroo kana kitaabni kiyya kun publish na haa ta'u na haa maxxanfamu jedhanii mootummatti iyyataa turan Sumaalee Moqadishootti. Maxxansuu hin dandeenye garuu lubbuun isaanii dhumarratti dhibeen itti hammaatee jenna. Namni yeroo san isaan amaanaatti kennitan tokko Dr. Sheek Muhammad Rashaad Abdulleeti, inni tokko immoo Sheek Ahmad Tahaa jedhama. Sheek Muhammad Rashaad Abdullee hanga danda'u kitaaba 4 argatee afran san ummataaf qoodee jira. Garuu Sheek Ahmad Tahaa ofuma bira qabatee isuma bira jira hanga ammaa. Waan kana maatiin Sheek Bakrii hayyoota garagaraa wajjin ta'uudhaan deebisuudhaaf yaalii godhanii hin dandeenye. So qaamni dhimmi ilaalu so kitaaba kana deebise. Qubeen kuni qubee ergise homalaan jechi qubeen laatiin kuni qaam kun afaan Ingiliffaa keessa jira laatiin irraa fudhate. Qubeen Sheek Bakriidha qubee addaati. Akka darasoo isaatii fi nama garagaraa dhageenyetti qubee akka icciitiitti illee itti fayyadamu turan. San dhiisii anu akka dhuunfaa kiyyaatti qubee isaa kanarraan yeroo qorumsa garagaraa barataan gaazexeerraa baafatanii fayyadama. Akka xeerraatti fayyadamuu ni turre. Barsiisaan dhufee waraqaa ilaalee hin beeku qubuma waan akka qalamni bobbocolee isaa hedduu nu gargaaru ture jechuudha. Qubee kana wanni gaarii isiidhaa ta'uu wanneen irraa afaamee irraa beekan qubeen sheekni nu baase tuni qubeen afaan Oromoo jechuma 2 fi 3tu jecha sii fuudhata. Amma laatiin qubee laatiin garaagarummaa wanni qabu kan laatiin kun xiqqoo ni dheeraata. Hamma gartee abbaan keenya nu baase Sheek Bakrii Sabaloo nu baase kun jechuma 2 jecha silaa dheeraa gartee laatiin fudhatu san jechuma 2 gabaabsame akkasitti kaayama jechuudha. Tan amma akkitti finne Soomaaliin nu dura baase. Hidhaa keessa jirra gaafas. Nutis tanatti dalaguu qabna jennee murteessine duuba. Achi keessatti nam 35 wal taanee baafne. Tanuma Soomaalii sun fudhannee harfii lamatti idaale. Harfii lameen ifii duwwaa anaa itti idaale. Mahmud Sheekh Mahamad Bookee ni jira. Ragaa fita. Turee Leencoo ni jira. Ahmad Mahamad Muusaa ni jira. Qubee lamaan keessaa qaba. Ta'a jechuu tii katabanii hech katabanii gubbaa haqa. Eksi darbine lakkii maaliif akkana goone. Lameen tun hafee eksin asseenee ta'a jechuu qabna. Ta'a jechuu sii katabneet haa goonee gubbaa cha hin jiru. Cha siin darbamte sun asseentee cha haa taatu.
namni gururiinaan jaarraan yes haa taatu. Ta amma daftee addunyaa wal geessu numaa jeebar dafnee facaasuu dandeenya. Qeeroo ganamaati. Ta amma deemtee bakka cufaa argannu ofiisa keessaa amma zarafaaf yaanaa bar waan taayipii ta'ee fi waan cufa boyi bitachuu dandeenya qawwees ammatti tanu dhaqqabdu tana jenna. Ta taayipiinsi maashinni katabanii faasilitiin katabbii ta jirtu tanu dhaqqabdu tana jenna. Taayipiin qabdu taayipii itti godhuun hin ta'u. Qubee chaayinaatti taayipii qaba. Qubee warra Taayilaandii taayipii qaba. Ta Veetnaamii qaba. Ta asxaan meeqa gubbaatti teessu. Qubee Hindiitii jira. Nuti addunyaarraa dahoo sibiilaatiin waan gartee dahamnee jirru silaa gaafas jecha kana cufa dhiifnee akka taayipiin katabamu goone silaa arra asin jirtu. Ammallee dabarre isiinis ni jirti nutis ni jirra zamana sunirra hedduu caalu jirra.